eewu. Isaan immoo amata 10 dura gabaree jiran hundaa kaffalaniifii jiran. Ani maalin godhatitti fakkaate ummataafis galuu wanna dadhabeef yaa ummata koo lafa tana naa kennaa akkanaa kennaa jedheetin kan jarri kaffaluu dide san dhaqee gabaree wajjin tadaraddaraa kaffalaan ture. Siigalee wannan jechuu barbaade. Malee mootummaan hogganatti gurguru axadda'eet gabaree kaasaa kaffaleeti. Kun immoo 2003 gabaree gara 90 ta'u mootummaan ofiisaati akkaawuntii gabaree irratti galchinaan jedhee birrii akkaawuntii gabareetti galchee waradaan awraajjan bakka jirutti ganzaba isaanii fudhatanii addaan deemnee jirra. Warri kun warri hafe kun mootummaan kaartaa wannan qabneef jarri kun soodareen amata 65 jarri kun kan dhufe amata 10 guunne erga ati qabdee fa'a warra galee jira. Erga immoo amata 15 warra ture jira. Warra kaartaan qabne jedhee warra mootummaan ari'eessan sabakiyya jedheetin ofitti qabee mootummaan isin didus anuu isinii jira isiniifin kaffala jedhee haala biyyi jiruun ixifii lama godhee kaffalee fi walii gallee firmaa goonee addaan baane jaartummaa namoota sabasabnee ka'ii isaaniitiin warra mootummaan ari'ee unkaanni kan ani mootummaan kaffaluuf dhiisi kan mootummaan ari'ee 2003tti kan mootummaan kaffaluuf nama 90 kan ta'u kaffalee jira mootummaan anis fudhadhee jira. Mee erga naannoo sanii kan jedhe gabaree lama sadi fidee jira naannoo san keessa lafti kee kaminni jedhee maan gaafannere erga soodaree keessa lafti sun jiraate lafa kee kun kamiidhaa jedhee viidiyoodhaan irra dhaqee soodareen achirra jira hin jiru. Inde warra koottu too lafa kiyya fudhadhu jedhee an isaanirraa achi dabruu hin danda'u kaartaan kiyya asitti ejjeta warra jedhee faatu fistiidhaan natti dhufee jechaadha. Maaliif hin fudhatin akka gabaree kaanitti warra jedhe. Dhimmuma kanarratti obbo Dinquu al tokko waa'ee masoodoree kanarratti miidiyaa biyyaa waaltaa irrattis kan dhiyaate tokkotu jira. Sheerii nam sadiin akka bittan sunis 33 akka nam sadii isin ga'uudha. Haa ta'u malee sheerii kana 98 obbo Dinquu qofatu sochoosaa kaawwan namoota lamaan keessaa tokko qofa kennee fi ari'ee jedhama. Kana maal jettu? Kuni anarraa Eeliyaas Ibsaa gaafachuu dandeecha. Eeliyaas Ibsaa sheerii keenyaa jechaadha. Anaa booti kan ari'e laal takka jedhiinaa qabe soodaree piroopozaala dhiyeeffatta ati dura oduun bitin dura piroopozaala dhiyeeffannu keessatti 33 Eeliyaas 33 Qamar 34 kiyya godheetiin piroopozaala galche anatu galche farramnee too hundi keenya jesti suni jechuun yaada sanirratti yaadni sun oggaa mootummaadhaan fudhatama argate. Yaanni amma nu dhiyeechine sun mootummaadhaan fudhatama oggaa argatte dhaarataa ashannafattee jettee si mootummaa siyaamu. Yoo siyaamu sani yaada kana dhiyeeffattanii kanaafi birrii kana kaffalaa koottaa kaa jedha. Birrii meeqa kaffala? Mootummaan harka 64 qaba. Jecha harka 64 jechuun miliyoonii 64 sheerii mootummaadha. Keenya hoo 80 godhaadhaa jedhan. Kana kan murteessu mootummaadha. Anaabut. Miliyoonii 80 kanaa keessa nu bakka sadiitti addaan fudhannee itti investii goonadha waadaan keenya kan walii galle. Kuni waadaadha. Haga kaffaltutti waadaadha. Wannan kaffaliin gubbaatti. Dhaqneeti mootummaatti kaffalla hoo jenne mootummaan akkaawuntii qabaa miliyoonii 80 kana akkaawuntiitti galchaa jedha. Dabdaabbee sii kenna. Dabdaabbee kennanii Qamariifis anaafis Eeliyaasis kennanii jiran. Galchaa kan jedhu. Hunduu fudhatee kaffaluu hin qabnu hin dandeenyu jedhan Eeliyaasii fi Qamar. Kanammoo faayilii keessa jira laal. Yeroo kana hin dandeenyu jedheeni mootummaadhaan jarri kun kaffaluu hin danda'u in ta'uu laxxafnaa jedhaniif yaamicha godhaniif jechaadha mootummaan. Yoo yaamicha godhaniif miliyoonii tokko nu godhii jedhan. Ishiin kaffaltanii hin jedheen hin kaffallaa jedhan. Miliyoonii tokkotti galcheetiin miliyoonii 78 fe'ii isaaniitiin jechaadha. 78 ani ofii galcheetiin miliyoonii 2 kana galchaa jedheen. Miliyoonii 2 kanas kaffaluu dadhaban. Yeroo kana mootummaan ji'a 3 guutuu isaan yaame ofii isaatii sarraze mootummaan keessaa jara kana. Ani sarrazuus aangoon qabu. Ani ijoolleen kun obboleewwan kiyya har'a maaliif dhufanii too sheerii hin galle oduu birrii miliyoonii takka gadi galchuu hin dandeechu sheerii keessatti. Miliyoonii takka har'a oduu Qamar fide har'a nan seesisa har'a.
hin soban. Kana jechuun obbo Dinqu akka isin amma jechaa jirtanitti Eeliyaas Ibsaatii fi aartist Qamar Yusuf sheerii kana keessa hin jiran jechuudha. Hin jiran maaliif hin jirre isaantu ganzaba kaffaluu dadhabee ganzaba wannan kaffalleef mootummaan keechaa baase gabaaban kana karaan han beekuu qabdu. Haa ta'u gama biraatiin ammoo Waaltaa TV irrattis kan dhiyaate waa'ee gamoo naannoo isteediyeemiitti argamu san jechuudha kan obbo Abdul Karim irraa bittan jedhamu isarrattis ammoo komiin tokko ka'aa jira. Garuu miidiyaa hawaasaa irratti obbo Dinquun erga kafaltii xumuranii booda waliigaltee mallatteessan kan jedhu xalayaadhaan waliigaltee agarsiisutu naannaa ture. Kanarrattoo maal jettu? Yaa obboleessa koo kun shara narratti xaxamaa jiru. Sharri narratti xaxamaa jiru shara Oromoo balleechuudha. Nafxanyaan narratti gurmaa'ee akka ta'e uummanni kiyya akka beeku. Kan isaanii haajaan qabu ani. Sareen hin dutti malee homaan fiddu. Ani immoo wanna fe'ee soduu ta'e sobaan narratti gurmaa'anii dhugaa dafeetiin miidiyaadhaan takataattalee akkam baasu himeen jira. Of duras bee nama kuma salfii godhuu danda'an. An amata 28 nigdii keessa ture wanna ta'eef nigdii keessatti lugnu walitti bu'a. Garuu saba kiyya takkaa gaddisiiseen beeku. Dhugaan sitti hima. Takkaa ganzaba namaatu barbaadeen beeku. Namichi amma isteediyoomii bite jedhu kun mee ati yoo laaltu manni sun namichi sun kaalsii naggaadee barri fooqii kiyya dura kan jiru wukkilinnaa abbaa qabeenyaa nama qabu. Sigalee namichi amanee maqaa dhaqi jijjiirii fi miliyoonii 40 kan jedhe abbaa qabeenyaa san malee namichi kun qabeenyaan qaba erga jedhe namni kaalsii naggaadee fooqii miliyoonii 250 fooqiin kun. Kanaafuu akkamitti ta'uu danda'a? Mee atumti deebii naa kenni kanarratti. Maaliif hoo jette hagam aga gurmaan sobaan akkamitti akka qindaa'an si agarsiisa jechaadha kun. Ani dubbadhe nama biraa wajjiniin. Kuni ergameeti dhaqi wulinnaa masrajjaatti farramiif jedhamee ergame malee namichuma saniinuu oduu yaamtanii ragaan gara tokko bichaa wanna ta'eef anisarra dubbachuu hin dandeenye. Kanaammoo hundumaafuu inni kan gaafate miliyoonii 40 miliyoonii haganaa fudhadheetii kan jedhu hin jira. Sani ragaan dookumentiidhaan wanna jiruuf ragaa sanii ilaaluu hin danda'amu. Ani dumbulloo takka inni abbaa qabeenya siiboti tokkoffaa namichi dhiyaate suni nama biraatitu naa gurgurii jedheen namichi sun kaa rakkina duubaa qabu ani hin beeku. Ofiisaati mana murtiititti deemi jedhee ergee akka tikseetitti ergee nu biratti geeme nu maaltu nu dhibe kaartan erga maqaa isaatiin jiraate jennee farramne misikiroota laaluu dandeecha misikirannoonni dhaqanii haa dubbatan anaaboti kan dubbatu kan. Maaliif ragaatu jira mana murtiititti kaffallee jedhee kan fudhate fooqi sun yoo laaltu fooqii inni kan jedhu fooqii 11 jedhe biskileetaniin bitee fooqii 13 fooqichi gadi lama miliyoonii 250 kan ani itti fixe. Mee obboleessa koo miliyoonii 40 laal wanda inni jedhu. Maaloo maa soba kan marratti laaltanii namicha kaalsii gurgurutu fooqii qaba jedhanii dhiyeechan isa mirga isaaniiti. Karaa deemtullee dhiyeechanii ragaa yaa baasan. Garuu dhugaan jiru mana murtiititti kaffallee fi jirra. Mana murtiitti kaffaluudha ragaan keenya nu harka jira. Namicha wajjin hin qunnamtii takkallee hin qabnu. Sigalee abbaa fooqii saniitiin wanna biraa keessa seenuun barbaadu malee Oromiyaa Cooperative Bankitti amata 5 kan qidimiyaa kaffallee fudhateetti tureeyyu. Namicha sani kan dubbiseeyyu unkwaan waa'ee kanarratti dubbisuu dhiise. 5 birrii 5,000 san as deebisi jedheeni kan amata 5tti ani erga fudhadhee booda anatu kiraa argachuu qabaati. Kiraa mana saniitirraa akkasitti namicha sanirraa deebisee erga sanii namicha kana argeen beeku. Namichi kana wakkalee kun immoo ofiin dhufeetoo jijjiiree nus immoo haaluma seerri ayyamuun wulinnaa masrajjaatti dhaqnee wulii keenya misikiriidhaan rageechinee birrii kaffallee fi fudhannee jecha. Kan biraa obbo Dinquu kan biroo artist Qamar Yusuf Waaltaa TV irratti komii dhiyeesseen magaalaa Adaamaatti mana jireenyaa abbaa kiyyaa fi obboleessa kiyyaa obbo Dinquun fudhatamee jedha. Dhuguma fudhattaniis? Dhugaan akkana ta'a. Qamar yeroo buumaddiintu fida biyya alaatii Qamar Eeliyaas immoo siraaskaajii ta'ee dhufe ani Qamar hin beekuyyuu dura an. Qamar kuni mana haadha kiyyaafin ijaara abbaa kiyyaafin ijaaraa jedheet na gaafate
mana barumsaatirraa hin muree fi kaareemetirii 180 baay'ee xiqqishuudha. 180 gizee lama abbaa fi haadhaan godhee na biratti ijaarradhu anis of dura haadha xiyyaa fi ergaati abbee keetii asii haadha keetii asii jiraate si cinaattiin ijaarradhee mana barumsaatirraa hin ofii kiyyaa mureetoo kenneef tokko jedhee obboleessa koo. Manuma barumsaa kaartaa qaburraa inni kaartaa kana hojjisiifadhu muriitoo mazzagaajan kiyya naa sabasabu gara kanatti kee kana siyaa godhu jedheetiin kenneef mana barumsaatirraa muree. Yeroo kana qamar kun maal na godha sitti fakkaatee nama biraatitti gurguree namichi sun dhufee chikaalii gibbii kiyya keessatti takkalee jechaadha. Meeqa obboleessa koo jedheen namichi kuni abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa fi ijaara jedheetiin kenneefi oduu inni sitti gurguruu beeke in ta'u gibbii kiyya keessa akkamittiin kennaa bootaa kaartaa qaburraayi kan kenneefiin jedheen. Yeroo kana namichi ani meeqan hin bite jedhe kan inni biteerratti birrii 200 ida'eetiin namicha san irraa dhufee bite sirfii malee sitti gurguru qamarnatti gurgure jedhee dookumentii isaa irraa fuudheetiin birrii isaa kan qamar irraa fudhate irratti birrii 200 ida'ee namicha gibbii kiyya keessaa baasisiise. Kanaammoo ragaan kun hin jira fuuldura mana kiyyaati kaareemetiriin walitti kan dhufu 300 fi minaamina dhufa lafti kun 300 fi minaamina dhufa kan kaartan lama ani kaareemetirii 4,800 gibbiin kiyya. Gibbii kanarraa 300 hoggaan isaa kenne 360 kan ta'u hoggaan isaa kenne rakkoo hin qabu jedhee akkanan godhe inni akkas na goonan immoo homaa hin mormine obboleechi kiyya tasaasaate jedheetiin namicha sanii birrii 200 irratti ida'ee fi kan inni qamarrirraa bite irraa meeqan bitte wulii kee fidi erga bitte kaartaa kee fidi wulii kee fidi jedheetiin irraa fuudhee isaa birrii 200 irratti ida'ee fi birrii kanaan namicha sana ani anaaboti inni nama biraatti gurgureetiin ani irraa deeffadhe namicharraa maaloo ummata koo ani nama akkasiitis mootiibe. Kanaaf obbo Dinquu kanaaf akkama isin jettanii isa kanaaf dookimentis ta'e ragaalee adda addaan qabdu harka. Eeyyan kaa hayyee unfaan ragaa dhiisito namichi natti gurgure san kan biraatillee guddaa'ii kana wajjiniin ficcisis kaartaa kana deebiseetoo kaartaa amma qamaree fudhate kana sarrasiisee kiyyatti deebisee akka kennu birrii 500 kan birrii kaffaleerraa irraa qabee cheekiin na bira jira baankii rukuchiiseetoo haga amma amata jaamoo 7 guute. Siigalee anaagasin xiniqqaaqeedhaan hin deema ani wanta takka misteekii keessa seenu maaliif mootummaa wayyaanee na barbaada. Jarri kunis boru akkuma sannatti ta'uu danda'a jedhee wannan deemuuf dumbulloo takka sitatii takka ummata kiyya nan boonsaan. Ummata kiyya isaan amma miileeniidhaan nama natti yaasuu danda'an. Hin shakkinaa jedhiin saba koo ani dhugaadhaafin ejjedhe. Ani dhugaadhaafin morma malee dhugaafin du'a malee ani qamar obboleessa kiyya maaloo ergan akkas godhees bee ani qamar ergan balleeche maaloo kanaan na baddaltee oggaa jedhe bee dhugaan natti mure ani qamar obboleessa kiyya dhiisi nama biraatiifuu nama du'u. Ani garuu jiruu kiyya irratti akka qamaritti namni qarqaare lafa kana artistoota baay'ee qarqaare jedhanii Dinquun qamar akka qarqaaretti nama qarqaare. Qamar akka qarqaaretti nama qarqaare. Kanu. Gama biraatiin ammoo namoonni tokko ammas himannaa isaanii dhiyeessaa jiru gara Waaltaa TV irratti ka fakkeenyaaf Aadde Asteer namni jedhamanis akka himannaa dhiyeessanidha. Isinirra jechuudha. Maali sababni himannaa kanaa? Maaltu maal ta'e inni kunoo maali? Laali mootummaan amma kan godhaa jiru warra ani xiqqoo walitti bu'e ani bee nama amata 28 guutuun nama nagade amata kurnan har'aa hawwallole amma kan an amma Aadde Asteer jettoon amata kurnan har'aati walitti taasofna waa'ee amata kurnan har'aati laal. Warra ani mana murtiitiin irratti raggaasiseetoo seeraan ala baasise oduu kuni mana murtiitti irratti indagana propaganda adeemsuun wanjala tokko jedhe laal wanjala han hojjechaa jiran garuu seerri oggaan jiraatin ani wanjala jedhee dubbii bichaa ta'a. Siigalee kanaa wanna ta'eefi wanjala hojjetaa jira jarri kun ani immoo dhiisu seerri innuma dhufaa seerri siinuma jira ammasi seera jirutti fayyadamee mootummaatti nan iyyadha. Kuni maqaa balleechaa bochaa oduun ta'e zarii balleechadha hannarratti adeemsisaa jiru. Siigalee zariitu akkan ani ol jedheen deemnillee na godhuudhaaf na ashamaaqaquudhaaf wanna hojjetan garuu ani wanni namoonni biraa dubbattu akka tisiisatitti ishii ilaala
ammas garuu saba kiyyarratti ani takka harka akkas jedheen beekusi hin jedhus of duras hin barbaadu. Asteertuni Adaamaadha jiraatanii warri jarri kun amma hunduu Kanaadaa keessa jiraatan jarri kun. Ani kan beeku obboleettii ishii Gannat Qaxalaa kan jedhan amma kan Torontoo hoteela qabdu, hoteela guddaa kan qabdu. Ishiirraayin daa'ima takka dhalchi. Daa'imti sun maqaan ishii Jiituu Dinquu Dayyaasaa jedhamti. Eegalee yeroo kana haati jiituu sun Gannattanaa fi dhirsa ishii sab kan jedhanii walitti qabdee hojii qabda gurguddaadha kenniifii naan jette haati jiituu sun. Ani immoo micayyuu matiyya jedheetiin ka micayyoon tuni gara ishiitiin waan dhufteef dhirsa ishiitii fi inni piroojeektii gaarii qabatanii dhufan. Yoo dubbatan akka hojjetan namichi injiinara dhirsi ishii nama hojjetu. Ishiin tuni afaan bichaa qabdu. Tokkoffaani kan goote maal inni sitti fakkaatee dhuftee piroojeektii kanan ijaaraa jette anis soodaree ijaaran jira. Soodaree ijaaran jira hoggaan jedhu maaloo ani siifin fichisiisee tagaxaaxabii beeksisti hojjedhaa jette akkuma ishiin jette san mana meeqa 20 duraa duuban kiftii kan ta'e jettee diizaayinii hojjennee kenninee fi isa hojjedhu jenneen. Isa hojjechuudhaayi naan jette. Isa hojjechuudha miiliyoonii 15 narraa fudhatte 50%. Miiliyoonii 15 erga fudhattee booda gara Kanaadaa deemte meeshaa bituudha. Meeshaa kan bitti meeshaa siree 20 qabu. Naa bittee dhuftee fiduudhaa deemte. Yeroo kana miiliyoonii 5 akkaawuntii ishiitti irratti hafee jira. Baankii wagaaganii ture birrichi kun. Ani Ameerikaan dhufee ishiinis Ameerikaa dhuftee Kanaadaa dhuftee Kanaadaadhaa maal gootii Leesbaagaas kan jedhan biyya qumaarii kana dhaqxe. Obboleettitu natti makaaye. Yeroo kana biyya qumaarii kana dhaqxee birrii san jim gootee nyaachiste jechaadha birrii kana. Birrii ani achitti miiliyoonii 10 itti kenne san. Faranjii san bira dhaftee Kanaadaa san bira dhaqxee kireediitii na kenni jetteen. Faranjichi immoo natti dawwalee natti gwaaddanyaa kiyya baluma isaaniitiin gwaaddanyaa ta'e tagaxaaxamii beetii kana kaffidu. Anis immoo mirri miiliyoonii 10 ishiin fudhattee sii kenniti jedhee namichis eegaa jira. Faranjichi jechaadha. Biileenariidha Kanaadaa keessatti. Amma namicha san bira dhaqxee birrii naan kennine naan jedhe. Ay ani maal godhuun danda'a kan beekuu hin jedheen. Obboleettiin ishii natti dawwalteeti. Obboleettumti ishii kan wajjin dhalatte Gannat Qaxalaa kan jedhan haadha jiituu jechaadha. Ishiin natti dawwaltee dinquu naan jette. Hin jedheen an Ameerikaan jira. Gannatii Asteeri Itoophiyaa deemtee naan jette. Amma gara Itoophiyaa birrii kana fidnaan birrii miiliyoonii 5 fudhachuudha Itoophiyaa deemte ishiin edda. Amma deemtee jirti ganzaba kana qumaariidhaan wanna nyaatamtee fi kana beekii naan jette. Ani amma akkasitti akkanatti dubbattuun barbaadu hin jedheen akkuma kanan jedhee waaqni misikirii kiyya. Ani duraan nama gaariidha cimtuudha jettee kan natti ergessi kanaafuu maaliin godharee hin jedheenan birrii fudhattee jirti miiliyoonii 10 birrii biraa akkas jalaan fudhanne kaa obboleecha koo ittiin narratti cufte. Ishiidhaan wal lolan edhaa ishiin Itoophiyaa deemte Asteertuun jecha Gannattan tunaa bilbila haati jiituudha haati micayyoo tiyyaa jecha. Yeroo kanani gwaaddanyoota kiyyan qaba guddataa jedhanii ayyuu jedhanii eenyudha tokko Dirriibaa Dafarshaa jedhanii Taaddasaa Dabalee jedhanii nini dawwaleef gwaaddanyoota kiyya kana. Ati Ameerikaa taa'eetiin dawwalaa fi hoggaan dawwaluuf ijoollee ganzabni kiyya nyaatamee jira. Nitittiin na nyaattee maal jettaniin jedheen akkamitti naan jedhan hin dhufti gara Adaamaayi yoo dhuftee akkam goonaa maaloo ganzaba kiyya irraa naa fuudhaa hin jedheen. Gwaaddanyoota kiyya sabassabee ta'utti dawwalee hundattu. Yeroo kana ishiin dhuftee jechaadha. Yeroo kana ani maaliin godhee baankiidhaan ganzaba akkan kaffalleefii hin jedheen miiliyoonii 5 kan. Baankiin inni dhaqxee dinquun hin kaffalii wanna jedheef hin kaffaluu jette natti dawwalte. Meeshaa sii ajajeen jira. Meeshaa sii ajaree jira Kanaadaan ture. An obboleettiin natti himtee jirti beeki soba ta'u jennaanin Kanaadaa turte jedheen nan dhufaa birrii siif hin kennaa. Cheekii gwaaddanyoota kiyyaa naa kenniifii hin jedheen. Eenyutti maaliidhaaf hin kennaa jette fudhadhee bee birrii kanas zarazzareetiin dhaqeetoo Kanaadaatti sii kaffalaa naan jette. Lakkii hin jedheen kanuma duraan fudhatte san irratti dubbanna. Haga dubbannutti haganan dhufutti birriidhaan rakkadhee liqaan ofirraa qabaa hin jedheen. Kanaa liqaa san dura kaffalanii haa dhufanii hin jedheen. Miiliyoonii 5 san gaafannaan hin kennu jettee deemte. Yoggaa kana miiliyoonii 1 barbaaddaa hin jedheen miiliyoonii 4 naa kenniif hin jedheen gwaaddanyaa kiyyatti.
ijoollee gwaddanyoota kiyyaa san maqaa nama afuriitiin cheekii miileenii tokko minamna itti ka yaadadhu miileenii afur bichaa fudhadha keessa. Fudhadhaa miileenii tokko fudhachuudha jettee miileenii 5 afur san naa gadhiiste jecha. Yoo kana ani ishirraa meeqan qaba miileenii 11 qaba. Amman dhaqee Ameerikaadhaa gad deebi'ee mana murtiitti dhiyaadhee kana na goote kunoo birrii miileenii 11 fudhattee jirti. Miileenii 15 keessa gwaddanyoota kiyyaan akkana godhee manni murtii akka beeku kana gwaddanyoota kiyyaan fudhadhee jira birriin kun kiyyaa. Wanni wuliin naa diigamu ganzaba kiyya naa kennitu jedheetin iyyadhe ka seera jirutu jira wanna ta'eef. Yeroo kana mana murtiitti dubbiin laalamaa deemee jaartummaadhaan laalladhaanuun jedhanii ishiinis birrii kiyya san irratti murtaa'ee oduu ishiin naan kaffalin amata 9 booda amma manni jarri kun waaltarratti dhiyeechee jechaadha. Keeziin kana fakkaata laal. Tiifaa hoggaa ta'uu baate birrii miileenii 11 irratti hafee jechaadha. 15 fudhattee 4 gwaddanyoota kiyyaanin deebisiisee 11 irratti hafe. Ammas eeggadheetiin makkalaakayaadhaa magaazana tokko feetee naan jedhan. Yoo ishiin magaazana tokko feetu mana murtiitiin duraanuu tizaaziin qabaati miileenii 2 kan baasu immoo magaazana irraa fudhadha. Amma miileenii 11 irraa miileenii 9 bichaan irra jira. Miileenii 9 san oduun eeguu omaan qabdu akkanatti dubbiin kun achiinaafee anis ijoollee kiyyaa jedheetiin ishiidhaa dhiisee malee aniif wuliin qabaa kan hunda ragaan dhirtishii jira. Injiinaroonni hin jirti warri na wajjin qunnamtii qaban hunduu hin jira. Dhugaan kana oduu ta'u soomni moo'ee har'a ani akka tabaddaayitti oduu ishiirraa miileenii 9 qabu akka hattuutitti maqaa kiyya hannaan kaaste jechaadha. Haa ta'u obbo Dinquu Waaltaa TV irrattis akka al tokko Waaltaa TV irrattis akka himannaa dhiyeessitan dhageenya hagam dhugaadha wanni kun. Waaltaa irratti seeraan ala akka ta'e wanni hunduu adeemsimaa kan jiru sobaan akka ta'e nu ragaa qabna nullee nu gaafachuu qabdanii yoo barbaaddan baalaansii godhaa nullee gaafadhaa jennee xiyyannee oduu nu gaafatiin dabruu hin danda'u miidiyaan kun nu qixxee walaa gaafannu jennaan manni murtii ka wanni godhee dabraa jira akkan dhaga'utti amma waaltallee kassasnee turree ammas jara kana immoo nan kassasa kana bichaa boti seerri addunyaa hoggaa jiraate ani soodaree irratti investimentii biileenii 2 fi miileenii 490 kan investii godhe anarra. Dumbulloota akka liqaa ofirraan qabu idaas ofirraan qabu yaa saba koo. Kana ammoo addunyaan ragaa baa wanna ta'eef ani kan bite Itoophiyaa mootummaarraa wannan ta'eef addunyaa irratti nan iyyadha seerri addunyaa hoo jiraate namni tokkolleen balaa kiyyaan waa'ee soodareet irratti akkan dubbanne godhaan jira. Balaa kiyyaan namni du'ee isa akkas goosise akka jedhan warri kana hojjetu kun hin barbaada wanna ta'eef. Ani hin barbaadu. Ani mootummaadhaan harkaa homaan qabu ani rakkina takkan qabu. Yaasaan miidiyaadha malee miidiyaan nan kassatu. Miidiyaan narratti wanajjalu. Ummata kiyya dhugaa beeksifachuudha. Ganaa kumaatamaan hoggaa kaffidan ta'e ani bootaan kennuuf ani bootaan kennuuf maaliif saba kiyyaa jedheetiin awwaarradame. Siigalee? Obbo Dinquu soodareen agammaatti akkuma saamsamee jira. Akkami formaan isaa argamaa? Harka keessaniin deebi'ee hojii eegalamoo harka isin ba'amoo yaaddoo kanatti uummata keessaa dudubbatamaa jira. Falli isaa hoo maali bakka kanatti? Kuni tasan ta'u siigaleeti. Tasan ta'u jechuun soodareen an idaa ofirraan qabu kan mootummaa gibiraan qabu baankii ofirraan qabu gabareen kan jedhan kuni sobaan akka ta'e uummanni irra ga'a. Ani amma har'a dubbadheedha fi moti. Laal oduu walqixxee nu laalchisanii be gabareen tokko gaake lafti kee kamiin nimee soodaree keessaa kan qabdu dhaqeeti lachuu lafarra ejjennee dubbanna sila. Soba ta'uu kan beekamu be gabaree sobaatti dhiyeechan sigalee. Warra kana kan jedhu kana warra amma asteer jedhu kan saba soba barbaadan kuni kan eenyudha nafxanyaa ummata kiyya gabroomsuu barbaada. Ani har'an gabroomu na aman miileenii 214 abbootii abbaa muudaa abbaa gadaa abbaa duulatitti akkaawuntii kiyya kennadhee yoon ani rakkadhelleen yoon ani wareegamelleen sabni kiyya itti haa tajaajilu jedhee godhe. Kanammoo warra baankii keessa jiran wanna beekaniif information dabarsaniif
warri naftanyaa anarratti propaganda kana adeemsisa. Kana ani ummata Oromootii fi wati kan kennu an abbaa duulaa gadaa Oromooti. Mileeniin kuni yoo godaansaa oole oggaa godaansa raafe jarri kun akka na deebisu jedheetin. Kanatu har'a ani hattuu na godhe. Kan akka Qamar kana fidanii dhufan sobaan. Kan akka Asteer kana fidan. Tokko mileenii 11 cheekiin qaba kan jedhu sin jira. Laalime suuta jedhi laalime namni mileenii 11 sirraa qabu tokko akkamitti wulii dhaba. Akkamittiin birrii san kennaaf. Ani importi exportiin qabu. Biyya alaa nigdiin qabu ani mana hospitaalati kan qabu, mana barumsaati kan qabu. Ani kan qabu hoteela. Maalinni namicha sanii mileenii 11 fi minaamina walitti nu fidu. Mee laale ummanni kiyya beekuu kan qabu kana of dura jilaalsanii kumaatamaan haadheechan sobni sobuma miidiyumaan dabarsita. Oduu dhugaa qabaatee namni tokko laal. Amma oduu Qamar dhugaa qabaatee mana murtiitti na dhiyeechet narraa kaasa. Ani garuu akka Qamar kana ani jaartummaadhaan fixuu hin danda'a. Maaliif ani saba kiyya akkamittiin baddala oduu ta'e. Hin ta'u. Sabni biraa ammoo oduu dhugaa qabaatee na kassaseeti dhukkee narraa kaasa. Garuu hin danda'an. Maaliif hoo jette ani takka seeran alan deemu. Laal takka. Sinzirii takka hin deemu seeran ala. Nan of eeggadha baay'ee. Maaliif kabaja ummaan Oromooti. Kabaja ilmaan Oromoo kabachiisuun qaba. Dhugaa ilmaan Oromootiif hin mormadha malee qabeenya tiyyaa jedhee ani haajaan qabu. Siigaleeti haajaan qabu. Maal hoggaan qabeenya barbaade addunyaa kanarra bee'ani bakka hundaan biyya kiyya hin beekne garuu gadheetuun nan beekne siigalee. Ani seenaa kiyya yoo barbaadan abbaa duulaa Gammadaa yaa gaafatan. Seenaa kiyya ugaa barbaadan maammoo gadaa kan na guddise yaa gaafatan maammoo gadaa daadhii. Seenaa kiyya yoo barbaadan Galaasaa Dilboo yaa gaafatan. Daawit Ibsaa yaa gaafatan. Siigalee ani garuu dhaaba tokko keessa hin jiru har'a. Sabuma kiyya bichaa aadaa kiyya bichaa guddisuudhaan nama ka'e jechuu kiyya. Kan ammoo kan na fuuldura ejjetu ganaa wanna biraa na godha maaliif yoon ani kanatti galu gadaan haaromsa jedhee hoggaan galu lubbuun an baduun akkanarra jiru nan beeka maaliif diina guddaan qaba. Gizee tokko wanna tokkotti yaadachiisa yaadumame. Galaasaan gizee tokko nu barsiisa keenyetoo. Galaasaa Dilboo maal nuun jedhaa. Namni suni maaliif dhugaa qabna nuyi maaliif nuti tokkosaa erga dhugaa qabaanne numaa tokkosnee moolee jedha namichi tokko waraana keessaatti ka'e hinde. Sunis dhugaan qabaa sin gabroomsa jedhee sitti tokkosaa. Atis immoo gabrummaa jalaa hin bayyattee tokkosaa. Dura qaddamuudhaan murteessanii nuun jedha. Barnoota guddaa hoggaa nuu kennuutti hin jedha sitti nima. Garuu kan saba kiyyaa kanatu na dhibe. Kan Qamartu na dhibe obboleessa kiyyaa. Baay'een jaaladha dhugaa sitti maan Qamari. Ani Qamarii gizee tokko mileenii 14 kenneef. Homa ganzaba inni narraa kan hin qabne. Maaliif hin kenneef hoggaa jette? Soodaree ana wajjin kaatee humna wanna dhabeefi namicha kana qarqaaruun qaba jedheetiin mileenii 14 kenneef. Wanna tokkorratti mileenii 14 hoggaan kennu hoggaan siin jedhe ragaan qabutti ragaa wajjiniin harka inni sin beek oduu kaadee mileenii 14 san bakka kamitti naa kennite yaa jedhu. Kanuma galatooma. Ulfaadhu galatooma yeroo biraatis waan biraatii walitti deebinaa jiraadhaa isiniin jedha. Galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya mariin keenya gara toora bilbilaatiin dureessa Oromoo obbo Dinquu Dayyaas irratti haalota tokko kaasuudhaan kan mariin geggeessine hagammaatti kanuma fakkaata. Isinis warroonni nu hordoftan galatoomaa jechaan turtii gaarii. Isaan immoo amata 10 dura gabaree jiran hundaa kaffalanii fi jiran. Ani maalin godhatitti fakkaata? Ummataafis galuu wanna dadhabeef yaa ummata koo lafa tana naa kennaa akkan naa kennaa jedheetin kan jarri kaffaluu dide san dhaqee gabaree wajjin tadaraddaraa kaffalaan ture. Siigalee wannan jechuu barbaada. Malee mootummaan hogganatti gurguru axadda'eet gabaree kaasaa kaffaleeti. Kun immoo 2003 gabaree gara 90 ta'u
mootummaan ofii isaati akkaawuntii gabaree irratti galchinaan jedhee birrii akkaawuntii gabareetti galchee waradaan awraajjan bakka jirutti ganzaba isaanii fudhatanii addaan deemnee jirra. Warri kuni warri hafe kuni mootummaan kaartaa wannan qabneef jarri kuni soodareen amata 65 jarri kun kan dhufe amata 10 guunne erga ati qabdee fa'a warra galee jira erga immoo amata 15 warra ture jira warra kaartaan qabne jedhee warra mootummaan ari'e san sabakiyya jedheetiin ofitti qabee mootummaan isin didus anuu isinii jira isiniifin kaffala jedhee haala biyyi jiruun ixifii lama godhee kaffalee fi walii gallee firmaa goonee addaan baane jaarsummaa namoota sabasabnee ka'ii isaaniitiin warra mootummaan ari'e unkaanni kan ani mootummaan kaffaluuf dhiisi kan mootummaan ari'e 2003tti kan mootummaan kaffaluuf nama 90 kan ta'u kaffalee jira mootummaan anis fudhadhee jira mee erga naannoo sanii kan jedhe gabaree lama sadi fidee jira naannoo san keessa lafti kee kaminni jedhee maan gaafannere erga soodaree keessa lafti sun jiraate lafa kee kun kamiidha jedhee viidiyoodhaan irra dhaqee soodareen achirra jira hin jiru inde warra koottu to lafa kiyya fudhadhu jedhee an isaanirraa achi dabruu hin danda'u kaartaan kiyya asitti ejjeta warra jedhee faatu kistiidhaan natti dhufee jechaadha maaliif hin fudhatin akka gabaree kaanitti warra jedhe dhimmuma kanarratti obbo Dinquu al tokko waa'ee masoodoree kanarratti miidiyaa biyyaa waaltaa irrattis kan dhiyaate tokkotu jira sheerii nam sadiin akka bittan sunis 33 akka nam sadii isin ga'uudha haa ta'u malee sheerii kana 98 obbo Dinquu qofatu sochoosaa kaawwan namoota lamaan keessaa tokko qofa kennee fi ari'ee jedhama. Kana maal jettu? Kuni anarraa Eeliyaas Ibsaa gaafachuu dandeecha. Eeliyaas Ibsaa sheerii keenyaa jechaan. Anaa booti kan ari'e laal takka jedhii naa qabe. Soodaree piroopozaala dhiyeeffatta ati dura oduun bitin dura. Piroopozaala dhiyeeffannu keessatti 33 Eeliyaas 33 Qamar 34 kiyya godheetiin piroopozaala galche anatu galche farramnee to hundi keenya jesti suni jechuun yaada sanirratti yaadni sun oggaa mootummaadhaan fudhatama argate yaadni amma nu dhiyeechine sun mootummaadhaan fudhatama oggaa argatte dhaarataa ashannaftee jettee si mootummaa siyaamu yoo siyaamu sani yaada kana dhiyeeffattanii kanaafi birrii kana kaffalaa koottaa kaa jedha birrii meeqa kaffala mootummaani harka 64 qaba jecha harka 64 jechuun miliyoonii 64 sheerii mootummaadha keenya hoo 80 godhaadha jedhan kana kan murteessu mootummaadha anaabut miliyoonii 80 kana kecha nu bakka saditti addaan fudhannee itti investii goonadha waadaan keenya kan walii galle kuni waadaadha haga kaffaltutti waadaadha wannan kaffaliin gubbaatti dhaqneeti mootummaatti kaffalla hoo jenne mootummaan akkaawuntii qabaa miliyoonii 80 kana akkaawuntiitti galchaa jedha dabdaabbee sii kenna dabdaabbee kennanii qamariifis anaafis eeliyaasis kennanii jiran galchaa kan jedhu hunduu fudhatee kaffaluu hin qabnu hin dandeenyu jedhan eeliyaasii fi qamar kanammoo faayilii keessa jira laal yeroo kana hin dandeenyu jedheeni mootummaadhaan jarri kun kaffaluu hin danda'u inta'uu laxafnaa jedhaniif yaamicha godhaniif jechaadha mootummaan yoo yaamicha godhaniif miliyoonii tokko nu godhii jedhan ishiin kaffaltaniin jedheen